video kana yoona waamu baatani waraabadheen xumuradhe. Yoona waaman immoo video ko daqiiqaa tokko yoo ta'u hin dhaabuu gadin dhiisaa jechuu. Yeroo meeqa dhibba meeqa video waraabe cancel godhe. Video waraabe cancel godhe. Giddumatti Jamiila naan jedhe. Giddumatti Jamiila naan jedhe. Jamiila naan jedhu mana kanaa moo beektani Jamiila jechuun nama bareeddu nama gaarii jechuudha bara. Jamiila jechuun hin beektu gaafatire. Jamiila naan jedhu ati bareeddu bara. Nama gaariidha bara. Ani bar madaamii jala fiiga baran gaafa madaamiin na waamte na'am maama yeroo tokko tokko immoo isheen dabanatti dhufte. Irraan baanellee sodaadhu jalaan didu jechuudha. Jalaa didee mataa gadi hin qabadhu hojii konan hojjedha nan kabaja. Waan isheen godhinaan jette nan godha. Garuu isheen didde ageessani. Tayyib daqiiqaa akkana maanni yeroo meeqa viidiyoo waraabinaaf daqiiqatti Jamiila. Ani suma hiigammachuu suma yaa ibsachuu dhufe anarra dhaabbadhu jaartina. Maali ati yoomuu qabbanan haalaatti yaa rabbii kee yoomuma biyyatti galee biyyi keenya soo nagaan qabdu kun uummanni wal fixaaraan isaan galaan marrumaanna keessatti dhumeen galuu biyya asuma jaartittii wal qabu wayya malee amma akkatti viidiyoo waraabadhu dhabe yeroo meeqa viidiyoo waraabee guba yeroo meeqa viidiyoo waraabee narra kadhe bardhu qarabbii namumti mana jaartii dalagu kuni amma bishaan fideetti. Kana fideetti sana fideetti ani bakkuma naqunna amma biyyatti galadhees yaanne jara kana nan sodaadhe biyyatti galuus nan sodaadhe dubbiin asii dubbiin girriidha dubbiin cimaadha rabbiin qabbanaa buusu waa'ee dubbii kana mamaarraan dubbanne maarraa baateen dubbanne yoonaan jettanii maakiin dubbattee jirti bakka koo of buuse maakii fe'een ture jechuudha mana kootti kaleessa maakii argitanii jirtu. Bakka koo buusee maakii fe'een ture asirratti maakiin dubbattee jirti nan barbaachisu warri beekamtii qabanii warri dandeettii qabanii dubbatanii jiru jechuudha. Warri biyya keessaa sirbitoonni biyya keessaa iyyuu dubbanne ani maalan dubbadha abbaako. Warri biyya keessaa ciccimaan warri sirba baasanii miliyoona meeqaan ilaalaman iyyuu hin dubbanne ani dubbadhee isaan fida. Ani namna dhagaana. Ono seenaa tuffatanii na arrabsan Oromoo ishee na jibbitu Oromoo ishee na arrabsitu. Ana se kana namna daga unjiru kana fani dubbanne ani oduma ko desu na waya oduma ko no desa sumayya ko akan gammadde atis gammadde biti bar sumayya gammaduni gara ko na chipsite fani jedhe sirritti mun qabu yeroo wabiin fani wabiidhaaf eenyunni mucichi eenyunni mucaanni narkaba di maqaansa mucaanni me dubartittiin kabalte olte bar keessa buuftun jedheen dubartittiin sun jabduudha. Sumayya gosh goota barate dhiira bar. Haadhalmaanii dhiisee biyya keessaa fuudha. Haadhalmaanii biyya alaatti gatee biyya Itoophiyaa keessatu jiraatte yookaan utuu isa bira jiraatte illee rakkoon hin jiru. Biyya ormaa keessatti ijoollee shamaraa durba lama wajjin gateetu si Itoophiyaa keessa naa sirbaa gosh goota kala akkasii milaa nuti warri dubartootaa kuni akkatti malaan deemna bar. Rukuttee carradhaan ofti bar hin ariite. Dhiira nama lama ariite galchite intaloon. Saayidootti maal jedhe? Haala wabii nan badhe. Wabii maanu qaanesita daraa baginaa duran gurtuu. Saayidootti nimu hin himna. Saayidoo kosii ajjeeftee anaa nyaatu Sumayyaan. Kana kaa goota bar. Gooti gaafa aartu barciniinnattudha hin dubbanne nun kurte zalgi shinkurtii muramee hafee shinkurtiin eessa bu'e beelloon maraxame akkam ta'e yaa Sumayyaa ati goota bar Sumayyaa ani baguman gara Sumayyaa gori bar silumaa ani maraxadheetanii Sumayyaa deggere bar ani maraxadheetanii wabii deggere bar akka Sa'idooni kisaaraa keessa galu nan beeka hoteela qabe na fakkaata. Hoteela qabeetu hin beektu kan namni amma sossooressi kuni namni ciccimaan kun hoteelatti fuudha beektani miti. Hoteelatti gimjaa qopheessa malee mana keessa akka mandaraa wanti nimti kaasaa idoon beekamtii qaba. Yaa Rabbi amma Sa'idoon akkam taaranaa nyaatu haadhoosa.
Sumayyaan viidiyoo sana irra deddeebite. Ani bara dhugaa Sumayyaa afaan seen jaalladha. Afaan warra kaan iyyuu naan galu bara. Afaan warra kaan Amaariffa dubbatan sana isaan warra intiniiti amma isaan warra Amaariffa caccabsuudha. Amma Oromiffa sinaasu Amaariffa sinaasu. Amma Sumayyaan Amaariffa bichaa haasofte. Calluma jala taa'ee dhokadhe dhaggeeffadha Sumayyaa kan dhokadha. Daqiiqa maama ana kallame waqti. وش 24 ساعة جميلة بسم الله الرحمن الرحيم أنا ما كلمت شيء أنقو بدي يا ربي أنا بندي ما بقى ناقم سيفتت بقى باي باي أختي باي باي أبلتي يا قالي بريدو تشاو جد إشي نتلفنكا نتلفتك كاتي ما أنا فيديو أنا دلقرا سباقي يعني تا ننكاس والله نكو si babana kama mama da walte beta babana kan foye ka banu ku bada miti abana kam fayada si mama no kam mama fayajir wait wallahi nangubadde bar abidda geessan jira kamatti biidoo daqiiqaa ma kudhanii waraabuun dhabe garadde lekkasi nyaata waan hojjetamu naqee barbaada anti sawweeti haasha fi mama wee walla ciao jedhi bakka booda si dawwala ishee akkatti biidoo waraabu wallahi niisu gadi niisa maalif basheetiif na guddiyani yeroo meeqana waamte wallahi dhaga'uuf maalif olii kennan kuraa hafte maa roosii irra kaa'in dhufe roosiin daqiiqaa 40 bishaata laamne fooni daqiiqaa 40 bishaata daqiiqatti ma kudhan taa'eette intini na an zargisa idoon naqalee xifir qalamee dibadde sanuu akka itti dibadde argitanii waa zargisa idoon naqaleen kaleessa dibaddeedha. Kan ofirraan faaqe ofirraan balleeche dargisa iddoo tafe kaanii zalgii naqadeen qophaa'aa ture dhugaa viidiyoo yoo waraabe viidiyoon zalgii dhaqu inni zalgii dhufaarafeen qophaa'e Sumayyaan keenya gidduu galtee bitinten goote Sumayyaa inuu gurtee abbe Sumayyaati goota bar si jaalladha Sumayyaa I love you bar ani itti meen jira Sumayyaatti nan beektan malee wanti nuyi keessa galle Sumayyaadha dawwalee taasee jira bar. Amma on sagalee Sumayyaa fide mo maafidde Sumayyaa lannaqee ndeennesh salaamnesh widde yene heyeete yene elowa yene chokkolaataan jedheen Sumayyaa gootati gadi dhiisinin jedheen fashaleessuu qabda akassaru abaasuun jedheen sa'idoon abaasu akassaru fashaleessuu qabdaan jedheen nan balleechiteedhaan jedheen jala deebi immoo maaltu si galche na galcha dubartiidha haadha durbaati maaf nan galchu burjaarsi kiyya narratti fuudhe nan dhiisaan qaxxeen isa kuta nan du'eka wala garraa miti xayyeeb baay boodan si dawwala baay maasalaama isa wiyaasha baay maama maasalaama fi beebi noom mucaan korra fee jedhi gaa bakka boodan si dubbisaa maama